Kachuma waliin nagaa jarheen VOA afaan Oromoo caqasuu jirtanii dhiyaadha. VOA afaan Oromoo wixataa Gijimaataatti galgala sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 fi VOA 24 Naayil sa'aatirra caqasuu jirtanii. Jimaata gayitii 21 bara 2020 keessa jira. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtanii Ansoora Alaaqeeti. Waan argamnu oduun jalqabna jalannee nutti achi waan hafedda bara. Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaataarraaf qabnu kuno. Joo Baayiden siyaasa Ameerikaa keessa yeroo waggaa 50tti dhiyaatuuf ega turanii booda kamisa kaleessaa galgal kora deemokiraatotaa irratti pireezidaantummaaf akka dorgomaniif gaaffii dhiyaate simatanii jiru. Paartii Riippaabilikaanotaa irraa akka ta'an Doonaald Tiraamp marsaa duraaf Waayit Haawus keessa ka turan ta'us filannoo 3 fuullee keenyaa gaggeeffamu aangoorraa buusuuf yeroonsaa ammaa jedhan Baayiden. Tokkummaa qabaachuu ni dandeenya. In ta'as immoo bara dukkanaa Ameerikaa keessatti mul'ate ni ceena ka jedhan Baayiden weerarri vaayirasii kooroonaa gadi bu'uu dide hojjetoonni miliyoona hedduun hojii isaanii akka dhaban godhe irratti sodaa caalaa abdii uumanii odeessuu otoo hin taane dhugaa jiru himuu bu'aa addaa eegsifachuu mannaa hunda waliin ga'uu ka jedhu labsanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi weerara vaayirasii kooroonaa faccisuuf carraaqqii gootu keessatti gargaaruuf karoora ka qaban ta'uu deemokiraatota bakka bu'uun kan pireezidaantummaaf dorgoman Joo Baayiden ibsanii jiru. Yeroo haganaa boodallee pireezidaantichi ammayyuu karoora hin qabu angaruu qabaa jedhan. Karoorri kunis guutummaa biyyattii keessatti afaaniif funyaan haguuguu yookaan maaskii kaa'achuun dirqama gochuu ka jedhu kan of keessaa qabuu fi qorannaa battalumatti ba'iinsaa mul'atu gaggeessuudha jedhan. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi keessatti waan wal'aansa fayyaaf oolu oomishuu dabaluu ka jedhus karoora koo keessa jira jedhaniiru. Manneen barumsaa banamuuf haala mijataa ta'e jiraachuu fi innis ga'aa yookaan quubsaa akka ta'e nam mirkaneessaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi weerara dhukkuba COVID-19 namoota qabamanii fi du'an hedduu qabaachuun addunyaa irratti sadarkaa duraa qabattee jirti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp duularra deebi'aa pireezidaantummaaf na filadhaa jedhu kamisa kaleessaa magaalaa Old Forge kan kutaa Pensilveeniyaa keessatti gaggeessaniiru. Magaalli kun bakka dhaloota dorgomaa isaanii kan Joo Baayiden irraa fageenya kiiloomeetira 9 gadi irratti argamti. Joo Baayiden pireezidaantummaaf dorgomuuf kan paartiin isaanii dhiyeesse ifatti tuun simatiin sa'aatilee muraasa dura Tiraamp duula filannoo kana gaggeessan. Tiraamp haasawaa dhageessisaniinis Joo Baayiden waggootii darban 50f Ameerikaa fiixaan ba'iinsa dhabsiisee jedhaniiru. Kunis kutaa Pensilveeniyaa kan filannoo baatii sadaasa dhufuuf akkaan barbaachisaa ta'e keessaa deeggarsa jabeeffachuu irratti kan qiyyaafate ture. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wiixata fuullee keenyaa jalqabee biyyoota adda addaa keessa ka jiran ambaasaaddoroonni fi dippiloomaatonni Itoophiyaa wixinee imaammata alaa irratti mari'achuuf Finfinnee keessatti kan wal ga'an ta'uun ibsameera. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii torban lamaan ibsatuuta oduuf kennuuf waaman irratti imaammata deemsa seeraa hordofuun raggaasifamuuf jiru kanaaf dhimmootii biroo irratti dubbatuu jedhan. Walga'iin kun kan baratameef waggaa waggaan kan gaggeeffamu ta'uu kan ibsan ambaasaaddar Diinaan itti fufanis akkas jedhan. እዚህ ስብሰባ ላይ አምባሳደሮችና የዋናው መስሪያ ቤት የስራ ኃላፊዎች walga'ii kanarratti ambaasaadarootaa fi itti gaafatamtoonni hojii kanneen waajjira guddichaa keessa jiran hunduutti hirmaatu. Ergamni dippiloomaasii qabnu nagaa waariinsa qabuuf bu'aa hundaaf ta'e akkasumas badhaadhina biyyaaf mata duree jedhuun gaggeeffamaa jedhan. Walga'ii kanarratti hojii hedduutu hojjetama ka jedhan ambaasaaddar Diinaan hariiroo alaa Itoophiyaan qabdu fooyyessuu dabalatee imaammata gurguddoo ka biyyattii irratti hirmaattotaaf leenjiin akka kennamu ergama dippiloomaasii kan waggaa gamaaggamuun ka jiru ta'uu ibsan. Karoora waggaa 5 jiru irratti mariin kan gaggeeffamu ta'uu fi daawwannaan misoomaa Dukamiif naannoo Adaamaatti kan gaggeeffamu ta'uun dubbatameera. Dhumarrattis
paarkiin Xooxxoo daawwatanii qaama olaanaan qajeelfamni hojii ka kennamuuf ta'uun ibsameera. Gama kaaniin Itoophiyaa, Masriif Sudaan hidha laga Abbayyaa laalchisee mariin gaggeessan jalqabamuusaa kan ibsan Ambaasaadar Diinaan sadarkaa kanarra ga'eera jedhee dubbachuuf waan qabatamaan hin jiru jedhanii ba'ii argame immoo dhiyeenyatti ifatti kan labsinu ta'a jechuu isaanii Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaaseera. Faca'inni vaayirasii koronaa kan Itoophiyaa keessaa kan ammaan dura baatileef mul'ataa turerra caalaa dabaluusaa Daayirektarri dhaabbata fayyaa uummataa ka biyyattii Dr. Eebbaa Abaate ibsaniiru. Ministiriin eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa dhukkuba COVID-19 irratti duula 7 labsuunsaa ni yaadatama. Kunis abbaa warraa miliyoona 17 dhaqqabuuf akkasumas 200,000 irratti qorannaa gaggeessuuf saganteeffatee ture. Qorannaan kunis isa akeekameef 200,000 caalaa gaggeeffamu Dr. Eebbaa fi gareen dhukkuba COVIDiif hundeeffame VOA'f ibsanii jiru. Marsaan lammataa qorannaa kanaa hanga baatii hagayya dhufutti itti fufaa jedhameera. Kunis labsii hatattamaa siyaasaaf dhimmootii hawaasummaa irratti hirkatee akka ta'u ibsameera jechuudhaan Eedan Garramoo gabaastee jirti. Torbanneen dhufan keessa lolaa kan ilaaleen yaaddoon akka jiru Komishinni hooggana hojii dhimmootii yaaddoo balaa kan federaalaa beeksisee jira. Finfinnee fi Dirreedawaa dabalatee biyyattii harka caalaa keessatti kanneen balaa lolaan miidhaman akka jiran ibsameera. Komishina kanaaf daayirektara quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Dabbaba Zawdee VOA'f akka ibsanitti jandoon roobaa lolaa uumuun torbanneen dhufan keessa rakkoo fayyaa geessisuu waan danda'aniif of eeggannoon akka godhamu gaafatan. Akeekkachiisi lolaa kun baatii bitooteessa darbee kennamee akka turee fi lafa balaan kun dhaqqabeetti kanneen miidhamaniif sa'aatii 72 keessatti deeggarsa gochuuf komishiniin isaanii danda'u obbo Dabbaban ibsanii jiran. Sababa lolaa kanaaf iddoo tokko tokkotti namni qeerraa godaane akka jirus ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Afaar keessatti namoonni miidhaman lakkoofsi isaanii 67 kan ga'e yoo ta'u, torban kana keessa bulchiisa Dirreedawaa fi bulchiisa naannoo Somaalee keessattis miidhaan dhaqqabuun beekameera. Lafa midhaan dhaqqabe bulchiisa naannolee hundaaf deeggarsa godhamuusaa obbo Dabbaba Zawdee ibsaniiru. Sababa caamaan kan miidhaman lammiiwwan miliyoona 7 caalaan akkasumas sababa adda addaan kanneen godaanan deebisanii dhaabuun qooda mootummaa qofa akka hin taaneef lammiin biyyattii kamiyyuu keessatti akka qooda fudhatuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamuuf jiruu fi hojiin namoota sagalee kennan galmeessuu har'a jalqabameera. Hojiin galmeessuu kun guyyoota 8f kan itti fufu yoo ta'u, lakkoofsi namoota sagalee kennu jedhamu miliyoona 2.6 ta'a jedhee kan tilmaamu ta'u Komishinni filannoo naannoo Tigraay beeksiseera jechuun Mulugeetaa Asbahaa gabaaseera. Biyyoota 15 miseensummaan kan of keessaa qabu hawaasni diinagdee biyyoota Afrikaa gama dhiyaa yookaan ECOWAS irraa jilli tokko har'a Maalii keessatti waraana pireezidaantii biyyattii fi aangoota kabiroo aangoorraa buuse waliin dubbachuuf jiru. Waraanni kun kibxata darbee kaasee pireezidaan Keeyitaa akka hidhetti ka jiru yoo ta'u, hoogganni ECOWASis akka pireezidaanticha gadhiisan gaafataa turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Waan gumiin itti kuuftee itti dhugeeffattee eebbaaf galataan itti kennite fudhatetti hojii dabre Joo Baayiden namni paartiin Demokiraat pireezidaantummaa Ameerikaatiif filattee Tiraampii walitti gad rakkifte. Joo Baayiden itti aantuusaa Kamaalaa Haaris waliin pireezidaantii Tiraamp irraa mootummaa fudhachuuf wal dorgomuu jira. Baayiden namganni 77ti, pireezidaantii Tiraamp namganni 74ti. Baayidenii fi itti aantuun isaa Kamaalaa Haaris biyyoolessa paartii isaanii DNC guyyaa 4 televezyiinii irratti mari'achaa ba'an dhumati irratti eebbisanii hojjetan itti kennan. Akkuma itti gaafatama kan itti kennaniin namis waliin dorgoon pireezidaantii Tiraamp dubbiin qancarsuu dabre. Balaa guddaa Ameerikaan keessa jirtu kana koronaayyuu nurraa dhowwuu hin dandeenye jedheen Baayiden Tiraampiin. Our current president has failed in his most basic duty to the nation. Pireezidaantiin keenya amma kunin hojii isa taasaan hojii jabduuyyuu biyyaa hojjechuu hin dandeenye. Dhukkuba hamaa Ameerikaa dhufanayyuu irra dhaabuu hin dandeenye. Irreen ka Ameerikaa tunin waan dhiifame hin qabnee jedhe. Bulchootaa fi deeggartoota paartii Demokiraat guyyaa afran horta televezyiinii irratti taasisunitti waan ammaan tan Ameerikaan keessa jirtu. Dhukkubni namisii nam 174 caalaa irraa fixe. Jireenyi namisii kanamii miliyoona 30 caaluu jiitti dhabee fi waan hedduu mari'atan. Dhukkubi kunin Ameerikaa gosa hagi tokko irratti akka malee jabaate. Namni gosaan miidhamuu jiraachuun immoo akka Kamaalaa Haaris. Namni Joo Baayiden itti aantuu tolfateetiin filate
akkasiin jettutti caasaa Ameerikaa keessa jirutti akkana. And this is not a coincidence. It is the Tunin waa walir bu'ee miti caasaa sanyiin ijaarametti tanaan dhufee jette. Akka jechi pirezidaantii Ameerikaa ka durii Barack Obamaatti pirezidaantii Trump nama hojjechaa guddatee miti. Maan jennaani hin beekuuf akkana. Pirezidaantiin pirezidaantii Obaamaa Michelle Obaamaa ammoo afaan gabaabooni Trump namnu feene nuu ta'uu hin danda'u. Maan jennaan akki isaatu akkanumaa jette. He simply cannot be who we need him to be for us. President Trump illee jamis waliin dorgomu Joe Biden dubbiin uf jala buuse akkan jedheen Joe Biden akkuma paartii isaa yaada sooshaalistii qaba. Yaada sooshaalistii ka gibiraan namatti dabalanii daldala Ameerikaa biyya alaatti oofaniif waan hedduu jedhee dubbate. Filannoon biitana ammoo eenyutu jireenya biitana ol qabaa madaalamuu maltee jedhe. We're the wall between the American dream and total insanity and the destruction Ana isaniifnu warra gara Ameerikaatiif oobjuu dhara gargar baaseetiin beeku irra eegulle. Tan maleellee biyyittii guddoof biyyittii jabduun tunini akka addunyaa keessan bannellee nami eeguu danda'u nuu jedhe. Kor paartii Demokiraat kan irratti waan hedduu mari'atan jedhe. Ogeeyyooti siyaasaa Ameerikaa ammoo filannoon baranaa tunini nami koronaa fi bulchiinsi Trump gargar ilaaletti eenyutu nuu jiraa jedheetiin hiree ofii murteeffate jedhan. Adoolessa dabree asitti Itoophiyaan nama kuma hedduuti. Akka ogeeyyoota fayyaatiif bulchootii naannoo jedhanitti warri dhamirralleetiif koronaa immoo manidhaa keessa mul'achuu jiraachuun isaa dhibi kunini fuula walitti tuulanii hidhanii fi fuula namii akka maletti gobbatee dhama keessalleetti babal'achuun ooluu jedhaniitiin soda guddaa jira. Simon Marksitti oduu tana baatuun erge jubeen nuti. Itoophiyaa keessatti erga COVID-19 argamee qabee hanga ji'a afuritti waaltaa wal'aansa vaayirasii koronaa magaalaa Zawaayii keessaa waan hojjetan hedduun turree jedhu hoogganaan narsoota gamasii Dambal Qaasim. Kan mirga lammiiwwan Oromoof qabsaa'aa ture weellisaa beekamaa aartist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu isaan booda hookkara ka'een garuu haalli jiru jijjiiramee hedduu ko'oommanne. Kanaan kan ka'e kumaan kan lakkaa'aman hidhaman yoo xiqqaate namoonni 178 du'an jedhan. Dambaliif hojjettoonni fayyaaf aangawoonni naannoo akka jedhanitti hidhamtoonni kun hangi tokko vaayirasii koronaan qabamaniiru. Yeroo ammaa vaayirasiin kun daran tamsa'innaa yaaddoo jedhuun hidhamtoonni kun akka qorataman taasifamaa jira jechuudhaan obbo Dambal raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Kanaan dura ji'ootan 3 darban keessatti yeroo COVID-19 argamee baatii 3 keessatti nama 2 qofaatu vaayirasii koronaan qabame. Torbanneen darbanii qabee garuu namoota 23 qabamuu isaanii galmeessine. Mana hidhaa keessa erga jeeqamni kun ka'ee as namoota 150tu kutaa tokko keessatti hidhamu. Kanaafi kan namoonni mana hidhaa keessatti vaayirasii koronaan qabamaniif jedhan. Gareeleen mirga namaa akka jedhanitti aangawoonni Itoophiyaa waxabajjii 28 erga Haacaaluun ajjeefamee booda miseensota gareelee mormituuf gaazexeessota hedduu himannaan utuu irratti hin dhiyaatin yeroo dheeraaf hidhanii jiru. Manneen hidhaa, waaltaaleen hidhaa kan yeroof manneen barnootaa akkasumas kuusaa meeshaalee keessatti namoonni humnaan ol heddumminaan hidhamanii jiru jedhu gareeleen mirga namaa kun. Mootummaan Itoophiyaa hookkara du'a aartist Haacaaluu booda dhaqqabe kan qindeesse adda bilisummaa uummata Tigraay jedhee himatus qabsaa'onni farra mootummaaf miseensonni gareelee mormituu Oromoo garuu hookkarri sun kan karoorfame mormitoota ukkaamsuuf kan hojjetamedha jedhu. Hoogganaan hospitaala Zawaayii Jibriil Sharbii waa'ee COVID-19 namoota hidhamanii jiran gidduu tamsa'uusaaf balaanni qabu VOA'f ibsaniiru. Erga Haacaaluun du'ee booda jeeqama uumameen namoonni hedduun vaayirasii kanaan qabamuu isaanii galmeessinee jirra. Dubartoonni 3 vaayirasii kanaan qabamanii magaalaa dhiyoo jirutti ergamaniiru. Namoonni itti dabalaa qabamuu isaanii ni shakkina, kanaaf qorannaa itti dabalaa geggeessaa jirraa jedhan. Kanneen vaayirasii koronaan qabaman keessaa tokko gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasin Juumaati. Waldaan oduu gabaastota biyyootii alaa kan gaanfa Afrikaa manni murtii akka inni wabiin gadhiifamu ajajus hidhaa keessa tursiisamuu isaa mormuudhaan battala akka inni gadhiisamu iyyatee ture. Kamisa kaleessaa waaltaa kan mootummaa namoonni COVID-19 qabaman keessa tursiifamanitti ergamee jira. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa hidhamtoonni meeqa COVID-19 akka qabamanii jiran akka ibsuuf gaaffii dhiyaateef deebiin kenninee jedha oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Simon Marks Finfinneerraa. Biyya afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Gamkaanin ammoo qophii tana reediyoo Ahaduu FM 94.3 94.3 halkan sa'aatii 4 jalqabanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan.
Pireezidaantiin Oromiyaa jara rakkoo nagaatiif miidhamee qabeenyillee irra bad jedhe Shawaa Bahaa Arsii dhiyaatii fi Baaleetti dhaqee ilaale. Rakkoon tun gaafii jecha Hacaaluu Hundeessaatiin dudduubii itti dhufteedhaan akka jar deebisanii dhaaban irraalleetti wal mari'atan. Muktaar Jamaaliin nu erge. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa erga artiist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameetiniin naannoo Oromiyaatitti rakkoon nageenyaa uumameen booda imalli isaanii kun guddichaa fi kan jalqabaati. Imala kanaanillee namoota miidhaan irratti dhaqqabe kan daawwatanii fi waliin mari'atan yoo ta'u akkaataa haala jiruu idileetitti deebi'an irrattillee mari'atamuusaa dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Kaayyoon isaanii guddaan tokkoffaan miidhaa ga'e sanaa fi bakka miidhaan irratti ga'eef deebisanii dhaabuu irratti hojii hojjetame hin daawwatama. Lammaffaa immoo hojiiwwan misoomaa ganna kana hojjetaman hin jiru. Hojii keessumaati kilastaraan qonna geggeessuu naannoo godina oomisha bal'aa oomishan keessaa tokko waan ta'eef sochii naannoo kana irratti jirus hin ilaalama jechuudha. Inni sadaffaan namoota miidhaan irra ga'ee fi bakka miidhaa sanaatti hawaasni maal jedha waan jedhus qaamaan uummata dubbisuudhaan jechuudha. Wantoota sadan kanaadha jechuudha kaayyoon daawwannaa kana. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa imala isaanii guyyaa kaleessaa eegalaniin godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutitti hawaasa wajjiin kan mari'atan yoo ta'u itti aanseetiniin godina Arsii Lixaa magaalaa Arsii Nageelleetiif magaalaa Shaashamanneetitti haala miidhama hawaasarra gahee fi akkaataa itti dandamachuu malan irratti marii taasisaniitiin jiru. Namoota kanaan dura miidhaan irra gahe keessaa tokko kan ta'an obbo Habtaamuu Adaraa pireezidaanticha wajjin marii taasisuu isaaniitii fi rakkoo jirullee itti himatanii waadaanis akka galameef VOA'tti himanii jiru. Jechi isaanii dhugaa ta'ee gaarii waan gaarii nu deebisanii amma ammaatii maaliif akka turanis haalli isaaniis illee maaliif akkatti waan ta'e gilchumaatti ifamuma ifaatti uummanni mangistii Oromiyaatti ifaatti ifamaa gaafatee nu baddalle irraa kanaachitti uummanni keenya uummanni baddalamee kana walumatti taanee kaasnee hojjannee ijaarree akka duraanitti ittee taanee walumatti akka obbolummaatti akkuma saba tokkotti odoon ta'in hunduma akka sabatti hundumatti ijaarree akkuma duraan Shaashamannee sabladii tokkotti akka eenyumtu akka walli jiraannutti akkanitti nun jedhaniiru. Wanni namoonni miidhaman gaafatan yookaan immoo rakkoon isaan pireezidantiidhaaf dhiyeessan maayinni pireezidantiin immoo deebii maal isiniif kennan? Qabeenya keenyaatti akka deebisutti, qabeenya keenyaatti akka ijaaru, manni keenyaatti akka ijaaru, nabrata keenyaatti akka ijaaramina, akka bootaa keenyaatti akka deebisanii akka jiraannuuf jennee gaafanne. Maal isiniin jedhan ree pireezidantiin? Pireezidantiin akkas jedhanii isaan bakka sadii qoodanii nutti mali. Duraan dursanii warri mana manca'anitti, warri mana balleessanitti isaan manni in ijaarraa jedhanii duraan an isaanii amma guyyaa 25 ijaarree amma jara kana gara mana isaanii hin galchinaa jedhaniiru. Lamaffaan immoo gara qabeenyaa keenya barbadaa'eessuun qabeenya keessanii mangistiin Oromiyaa keessatti, federaal keessatti, nibrata keessanii walumatti gurree akkuma eenyumtu nibrata keessan deebinee akka hojjaa keessanii akka deebisanii hin goonaa jedhaniiru. Warri guguddaa qabeenya isaanii warra badeessuun isaan immoo isaanis nu cinaa ta'aniit qabeenya barbadaa'eessuun walumatti bakka tokko dhaabbannee ijaarree isaanis immoo akka alagaa akka laalleef kara funduratti qabeenya nibrata isaanii akka ijaaraniif bakka har'aa jalqabdanii waan tokkollee waan sodaatanii hin jiru. Sanaachi waan tokkollee hoo uumame natu gaafatamaa jedhaniiru isaanillee. Obbo Shimallis Abdiisaa miidhamtoota dubbisuudhaan cinaattillee hojii misoomaa bakka garaagaraatti mul'atu kan daawwatan yoo ta'u sochii qonnaan bultootaallee ilaaluu isaanii obbo Geetaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru. Imala isaanii guyyaa har'aatiin illee magaalaa godina Arsii Lixaa taate Dodola daawwachuudhaan gama Baaleetti ammoo Agaarfaa ilaalanii galgala kana magaalaa godina Baalee gudditti Roobeetti galuu isaanii odeeffanneetiin jirra. Akkaataa namoonni miidhaman itti dandamachuu danda'anii fi deebisanii hundeeffamaniin walqabatee hojumaan isaa federaalaa fi naannoo irraa kaasee hanga caasaa gadiititti diriirfamuusaa obbo Geetaachoon VOA'tti dubbatan. Warri gargaarsa miidhaan irra ga'e manni jalaa uummanni deebisee mana isaanii akka ijaaru caasaa gandaa, caasaa magaalaa, caasaa aanaaf godinaa waliin qindaa'anii hojiin hojjetamaa jira. Isa caalmaatti itti fufsiisuudha akka isaan deebisanii mana isaaniitti deebi'anii
Inni lammaffaan investimentii adda addaa keessumaatii namoonni investimentii keessatti falli turan qabeenyi barbadaa'ee jira. Qabeenya sana deebisanii dhaabuudhaaf abbootiin qabeenyaa sun gahee isaanii taphachuu akka isaan irra jiruu fi mootummaan naannoos mootummaa federaalaa waliin qindaa'ee bulchiinsota magaalaa waliin ta'ee deebisanii dhaabuudhaaf qorannaan geggeeffamee xumuramee jira waan ta'eef qorannaa sana bu'uuraan lafa qabsiisuudhaaf namoonni kunis deebi'anii hojiitti galuudhaaf of qopheessuu isaanii mirkaneessuudhaaf jechuudha kan caalmaatti dubbifameef. Deebisanii ijaaruu kana keessatti gumaachuma hawaasa naannootiin kan ta'u moo mootummaarraa bajanni addaa ramadameetiin waan kanarratti investi godhamutu jira moo akkamiini? Miidhaa ga'e keessumaati mana jireenyaa irratti miidhaa ga'e baay'een isaanii hirmaannaa uummataatiin kan isaan deebisanii hirmaannaa uummata naannoo sanaa, hirmaannaa bulchiinsa magaalaa, hirmaannaa bulchiinsa aanaa godinaatiin kan isaan hirmaannaa bulchiinsi mootummaa sadarkaadhaan jiru ga'een inni taphachaa jiru ga'ee qindeessuuti. Ga'ee qindeessuu sana taphata jechuudha gara caalmaatti. Keessumaa immoo warra investimentii wajjiniin wal qabatanii dhaabbilee daldalaa fi tajaajila adda addaa kennan irratti miidhaa ga'eef immoo karaa mootummaa naannootiinis karaa mootummaa federaalaatiinis haala kamiin rakkoo sana keessaa baasuu dandeenya kan jedhu qorannaan isaa paakeejiin isaa qoratamee xumuramee jira. Garuu amma wanti lafarratti raawwatamaa jiru warrootumti qabeenya madaan isaanii deebisanii ijaaruu deebisanii tajaajilatti deebisuudhaaf walitti adeemanii hin jira. Isa kana mootummaan karaa ittiin deeggaruu danda'u hundaan ni deeggara jechuudha. Haala nageenyi hawaasaa itti tasgabbaahu ilaaluudhaa fi hojumaata isaa hordofuu irratti kan fuulleeffatameetiin daawwatame yoo ta'u hoggantoonni ol aanoo naannichaa dabalatee hedduun isaanii irratti hirmaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Akka ministeerii galii biyya keessaa jedhetti ganna dabre keessa biyyatti birri biliyoon 200 fi miliyoon 33 caalaa walitti qabatte. Galiin baraana tun ta'u waggaa dabreetii ooyiruu wal bira qabanii birri biliyoon 35tiin caaltii jedha ministeerri kunin Tsahaay Daamtoot nu erge. Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa bara baayitaa darbe bara 2012tti birrii biliyoona 200 fi biliyoona 33 ol walitti qabuusaa beeksisee jira. Daayirektarri Kominikeeshinii Ministeerichaa Aadde Ummii Abbaa Jamaal maddeen galiin kun irraa walitti qabaman akkas jechuun ibsaniiru. Galiiwwan kunuunfaan sassaabaman tokko galiin taaksii biyya keessaa fi inni kaan gumruukaa inni kaan galii lootoriiti. Dameewwan hundumarraayyuu warra PLC'dhaan gurmaa'anii jiran hundumarraayyuu gara hamma kaffaluu qaban guutummaa guutuutti dabalamee sassaabuu dadhabuuf garuu gibira hammatee sassaabuun danda'amee jira. Karoora keenya biliyoona 270 sassaabuu ture gara biliyoona 233 yookiin parsantii 86 milkoofnee jirra. Waggaa kana hanga ji'a jahaffaa irratti ji'a ja'aan parsantii 100 fi isaa ol sassaabaa turre. Ministeerichi bara darbe birrii biliyoona 200 fi biliyoona 70 ol walitti qabuudhaaf kan karoorfate yoo ta'es dhibbantaa 86 qofaadha kan inni milkeessuu danda'e. Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti mul'ate sochiin dinagdee laafeeraa kan jiran Aadde Ummiin galii bara darbe walitti qabuudhaaf karoorfame irrattis dhiibbaa geessisaa ibsaniiru. Erga COVID-19 dhufees immoo sochiin dinagdee amma ta'e qabbanaa'uu isaatiin ji'aan jalaa gadi waa dhufeeti parsantii 100 sassaabuu dadhabnee parsantii 86 kan xumurre jechuudha. Kun garuu COVID-19 keessa teenye bakka sochiin dinagdee amma ta'e dadhabaa dhufetti kan sassaabuun keenya milkiidha jenneeti kan fudhanna. Gama biraatiin rakkoon galii walitti qabuu keessatti mul'achaatii jiru babal'inni sochii daldala kontirbaandii fi nagahee sobaa maxxansiisuudhaan hojii daldalaa keessatti dhaabbileen garaagaraa hirmaachuunis rakkoo galii walitti qabuu irratti mul'achaa jiru ta'uusaa Aadde Ummiin ibsaniiru. Kontirbaandii gaggeessuudhaan seeraan alaa namoota deeman bal'inaan hin mul'atu. Kanaaf kontirbaandiin guddaa irratti fidee jira. Sochii kontirbaandii eegufachuun danda'amee jira. Ta'u garuu ammallee hudhaadha jennee kan tokko sochii kontirbaandiiti. Fuulduratti qaama garaagaraatti wajjin ta'uudhaan sochii kontirbaandii ittisuun murteessaadha. Kanaaf bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Federaal poolisii wajjin humna nageenyaa garaagaraatti wajjin poolisii naannolee wajjin bulchiinsa magaalota wajjin qindoominaan hojiin jalqabame jira. Hojiin kun yoo ciminaan itti fufee kontirbaandii kan ittisuun hin danda'ama jenneeti kan yaallu. Kan biraa olaantummaa seeraa eeguu wajjin wal qabatee keessaayyuu nagahee sobaa fayyadamuudhaan gibira dhoksuudhaaf hojii taasifamu.
Kanarratti yeroo garaagaraa akka kadhiinsa taasifamaa jiruun dhaabbilee nageenya sobaa fayyadaman hedduutu amma jala oolchuudhaaf danda'amee jira. Kun ammas bilisummaa guutuutti xumuramnee fuulduratti haala adda ta'een karoorfamee kan itti deemnudha. Ammas garuu galii biyyattii keessaa sassaabamuu qabu dabubanii sassaabuudhaaf kan itti ta'aa jiru tokko nageenya sobaatiif jechuun ni danda'ama. Haa ta'uutii ministeerri galiiwwanii galii inni walitti qabe bara darbe yeroo wal fakkaataa wal bira qabame yeroo ilaalamu birrii biiliyoona 35 oliin caalmaa akka argamsiises ibsaniiru. Galiin caalmaadhaan bara kana walitti qabame waggoottan arfan darban irras galii isa olaanaa ta'uusaa aadde Oommiin ibsaniiru. Ministeerri galiiwwanii bara baajataa 2013tti birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 90 ol walitti qabuudhaafis karoorfachuusaa beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Waggaa 9 dura loltoonni Asaad magaalaa Hama marsanii qabachuudhaan hiriirtota nagaa hedduu ajjeesuun yeroo isaan hojii gara jabeessummaa itti hojjetan ture. Waggaa irraa immoo sirni Asaadii fi michoottansaa bakka gabaa guddicha Almarat Alnuman jedhamu boombii itti roobsuudhaan lammiiwwan nagaa biyyattii 42 ajjeesan. Sun immoo kan ta'e lammiiwwan Siiriyaa kun tsoomii Ramadaanaa tsoomaa oolanii wayitaa faxiiraaf yookiin ifxaariif maatii isaanii waliin walga'anii turanittidha. Humni loltummaa Asaad uummata siviilii 100,000 hedduu ajjeeseera hidheera. Hiriirtota nagaa hagas ga'anis gidirseera. Manneen barnootaa, hospitaalotaa fi buufataalee gabaa barbadeessuudhaan jireenya uummataa fi dhimma akka hin qabnes mul'iseera. Sababaa sanaaf aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi Zohaar Taafiq al-Asaad aangawaa kutaa waraanaa Siiriyaa fi ilma namicha kanaa kan ta'e Karaam al-Asaad namoota yakka olaanaa barbaadamoo ta'anii jechuudhaan ramadeenii jira. Kana qofa miti Ameerikaan ilma Bashaar al-Asaad isa hangafaa Hafeez al-Asaad akkasuma gaafatamaa ta'uu ifa gooteetti. Yuunaayitid Isteetsi jedha ibsi gulaalaa har'aa kun. Sirna Bashaar al-Asaad akka waliigalaatti fixiinsa dhala namaa raawwatee fi itti gaafatamaa gochuu itti fufti jedhee waraanni silumaa barbaachisaa hin taanee fi gara jabinni itti heddummate kun kan inni itti dhaabbachuu qabu amma jedheera. Sun ta'uuf immoo furmaanni poolitikaa karaa gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatiin wixneeffame wixnee 2254 jedhamu